jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif baay'atu isiniin jecha ani nagaa kiyya arra viidiyoo qabadhee dhufe keessatti viidiyoon kiyya waa'ee mooson taane akkasumatti isin bu'aarsuuf qophii bu'aarsaa jedhamu takka qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maali yoo jettan an akkasumatti taa'ee isin bu'aarsuun tokko anaaf jaalala keessan mul'isaa jechuudha. Taa'eedhuma innaa dhaggeeffattoota kiyya awwalarra durse hundi keessan iyyuu liinkii awwalarra jiru kana qabaddaati. Subscribe YouTube kiyya subscribe naa godha. Akkasuma viidiyoolee hangadhiisullee viidiyoo gaggaariidha. Viidiyoo isin fayyada jedhee yaadu. Viidiyoo kiyyallee like godha aga dhumaatti osoo dhaggeeffatanii baay'ee tokko natti tola. Maaliif wal guddisuun barbaachisaadha. Simmalee wanna tokko hin qabu na guddisaa viidiyoo kiyya dhaggeeffadhaati na guddisa. Isiniin jecha egaa dhaggeeffattoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa viidiyoodhuma akka dhaamsaas dabarfata akkasuma isin bohaarsuu barbaadudha. Viidiyoo walumaa galatti viidiyoo bohaartii jedhamu qabadhee isiniif dhufe. Isinis akka na wajjin bashannantanii bohaartanaaf guutuu qaba. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyya nagaa isin gaafachuu hin daganne ani nagaa kiyya isin akkam naa jirtu isiniin jecha warreen viidiyoo kiyya kana argitan hundi keessan iyyuu deemaati YouTube kiyya liinkii mataa gubbaarra isiniif kaa'e kana qabaddaati subscribe naa godha. Anillee akkasuma warreen YouTube Oromoo tokko Facebook irratti isa ta'u YouTube irratti isa ta'u YouTube Oromoo tokko gaafa argu subscribe gochuu aadaa taasifadhee jira. Biran taruu jechuudha. Subscribe godhu malee biran taru gonkumaa jechuudha. YouTube Oromoo tokko gaafa arge subscribe godhu malee biran taru. Sinis akkasuma aadaa kana fayyadama. YouTube Oromoo fedhee haa ta'u yeroo argitan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun dhaamsa kiyya dabarfadha. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyyaa jireenya akkam isinitti jira jireenyi badhaadhaa dhukkuba kanarraallee akkasuma warreen rabbiin sin nassare baga waaqni sin nassare isiniin jecha YouTube kiyya subscribe naa godhaa na guddisa kun akka dhaamsaatti isinitti madda jechuudha. YouTube kiyya maqaan isaa yoo barbaadan Shakumaan jedha. Anillee asin isinitti ibsuu barbaada. Akkasuma gidduudhaan mee yeroo tokko muuziqaa kanaan sin bohaarsee isiniif adeebi'u. Najau marapi uman sasafuda nakam gode tolche kallali sifida midagdu intala kan hundu simatu numan she argu dawa kayo fafatu numan she argu dawa kayo fafatu waya duwa miti kanishi bareche dirre wallondu mashagara bitolche Bifti shawa kaba kan kesa kodige Rekadanis kun malo shirge Rekadanis kun malo shirge Egaan kabajamtoota kiyya viidiyoo booda walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenyas haala kanaan xiqqoo sin bohaarsaatiin haga dhumaatti dhaamsa kiyya dabarfadha jedhetti kan dhufe. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyya viidiyoo kanatti akka bohaartanaaf abdii qaba. Mana keessan teessanii kan daawwataa jirtan guddaa galatooma guddaa naaf jiraadha. Akkasuma YouTube kiyya warreen subscribe naa gootanii jabaadhu sirfaana jirra naan jettan koomentiilee garaagaraa naaf barreessaa jirtan baay'ee galatooma isiniin jecha. Viidiyoo kiyya keessatti koomentiin baay'ee na fayyada. Koomentii keessan barreessa. Yaada waan akka isiniif dhiyeessuu qabu anis waan beeku tokkorraa akka nama tokko isiniif dhiyeessa. Waan isiniif dhiyeessuu qaburraa waan akkasii nuuf dhiyeessi jechuun keessan baay'ee na gargaara jechuudha. Kanaaf isinis bakka jirtanitti viidiyoo yeroo viidiyoo tokko hojjedhee gadi isiniif dhiyeessu bakka akkasitti jedhaati yaada keessan naaf kenna. Waan akkasii sirreessuu qabda waan sirreessuu qabu tokko natti hima. Waan dogoggore tokko natti himuun dirqama keessanii jechuudha. Dirqama lammummaa keessanii yookiin sabummaa keessanii baadha. Viidiyoo kiyya bakka intaanetti viidiyoon kan kee dogoggortee jirta waan akkasii hin hojjetin namni nama gorse waa irraa barata. Kanaaf anillee haguma takka waan sinna gorsitan irraa baradha malee wanni irraa eenyu ta'u hin jiru jechuudha. Kanaaf like yeroo gootan
akkasuma subscribe yeroo gootan viidiyoo kiyya haga dhumaatti dhaggeeffadhaati yaada keessan naaf qooda koomentii jala yaada keessan naa godha waan gaariirra yoo jiraadhe waan gaariirra jirta jabaadhu nuuf jiraadhu jedhaati akkasuma warreen peejii kiyya jalatti argamuu barbaadan peejiin kiyya maqaan isaa amiyyee peej kan jedhu peejii kiyya peejii mataa kiyyaan hin qaba warreen gaaffii gootanii na gaafataa turtan peejiin maqaa kiyyaan bana maqaa kiyyatii maqaan kun peejiin kun maqaa keetii miti peejiin kun dhuguma keeti moo nama biraatti qabatee viidiyoo kee kan dhiisa warri jettanii gaaffii hedduu keessantu jira kan gaaffii naaf dhiyeessitan yaada akkasiitiin viidiyoon kanuma kiyya peejiin kanuma kiyya jechuudha maaliif dhiifama peejiin kiyyuma anuma viidiyoo kiyya gadhiisa inna warreen YouTube irratti nama hedduutu viidiyoo kiyya YouTube irraa fuudhee gara Facebookaatti illee liinkii wajjin share naaf godhe guddaa galatooma isiniin jechuu barbaada isiniinis kanaaf dhaggeeffattoota kiyya warreen YouTube irraa fuutanii share naaf gootan guddaa galatooma isiniin jedha onnee kiyya irraa isin galateeffadha isiniin jecha kanaaf dhaggeeffattoota kiyya hunda keessanii isin jaalladha viidiyoo kiyya haga dhumaatti kan naa dhaggeeffatan kan viidiyoo koomentiidhaan yaada keessan naaf ibsitan kan bakka itti sirraa'uu qabu na sirreessitan guddaa galatooma hundi keessan isiniin jecha haga dhumaatti ammas viidiyoo kana booda bu'aartii kana booda isin bu'aarsee deebi'a. Singili lakaka singili lakaka singili idili sinkabu idiri singili lakaka singili idili sinkabu idiri Jalalento makani lili fo adi jalatti zilzili cireeshe ganama firfiri ibsi sargen jettu kikili kudha shanni dhugdi singili mana simbonti ya cugarra lukkisa misirri Laqanni ishee guyyaa qilximi Murgisi lamarraan qixximi Achuma machooftee illimi Ani durba jettee dingili Achuma nan qabee kifili Araqee naffiree dabili Nyaatan eebbifamtee digiri Namaata san qabdu fikiri Abdaariin kun bolchaa tafkiisi taanaquu qinqini Egaan achi fagoo miti YouTube viidiyoo guyyaa lama dura gadhiisirraa yaada keessan qabadhee isiniif dhufu Komentiin tokko maqaa dha'ee osoo hin taane komentiin tokko haala kamiin backgroundii YouTube backgroundii viidiyoo keetii jijjiirtaa mee kana natti himuu ni dandeessaa keessan dhiifama wajjin waan takka isinitti himuu barbaada namni viidiyoo tokko wanta takka argisiisu tokko namni waan takka barsiisu tokko keessaan nama dhuunfaa tokkotti waa himuun hin danda'amu maaliif ana fayyadaa of fayyaduu yaada kun akka dhaamsaatti nama abbaa fedhe haa ta'u YouTube abbaa fedhe haa ta'u nama takka gaafa gaaffii isinitti ta'e viidiyoo inni hojjete jala deemaati cheekii erga gootanii dhabdanii booda koomentiin gaafadha isayyuu namni viidiyoo takka hojjete dabarsa viidiyoo jala isiniif kaa kiyyallee haaraadha kiyyaaf hin jenne kan namuma waa barsiisu hedduu jalatti koomentii akkasii baay'ee barreessitan kanaa miti kanan gaafatina maali cheek godhaati viidiyoo isaa haga dhumaatti dhaggeeffadhaati viidiyoo isaa jala deemaa dhaggeeffadhaati yeroonii fi yuutuubii isaa keessa seentan yuutuubii abaa sanarra yoo seentanii kaatan yogguuniif haala fakkeenyaaf haala kanaan yuutuubii kan kiyyarra yeroo seentan gara viidiyoos bakka jedhu jira viidiyoosii sanatti seenaati viidiyoo an hojjedhe hundi achirraa argattan ol daawwattanii erga dhabdanii abbaa fedheyyuu haa ta'u osoo gaaffii hin gaafatin dura kana dursaa jechuudha yaada kanaaf nama gaaffii kan keessiif deebiseera jedhe yaada abbaan gaaffii kana na gaafattan yoon ajjalatti na daawwataa jiraate viidiyoo tokko nama dhuunfaatti hamma danda'een si gargaara amma danda'ee YouTube marra si gargaara YouTuberii irra na hordofuu dandeessa sababni isaas ana fayyadaa of fayyadi ana guddisaa of guddisi yoo ana guddisuu yaaddee rabbiillee si guddisa jechuun sillee kanaaf wal guddisaa deemuun dirqama keenya baachuu qabnaa jechuudha innaa iddoon keessan jabaadhu naan jedhaa jirtan sin jaalladha hunda keessaniyyuu koomentii lammaffaa isinii dubbisa warreen gaaffii gaafattan qofaaf isinii dubbisaa jira warreen gaaffii banattan gaafattan qofaaf mee habiibi akka itti YouTube banatan nin beeka garuu osoo man beeku
naaf banamuu dide sababni isaa maalidha? Gaafii koomentii kanaaf sinii deebisa. YouTube osoo banuu beeku banamuu dide gaafii jedhuuf seera isaa guuttee bantee jenna YouTubein kamiyyuu ni banama. Seera isaa guuttanii biyyoo bantan YouTubein kamiinsaatu inuma banama. YouTube gaafii kanaan wal fakkaatu tokko wayii qaba. YouTube amma an YouTube banadhee jira naan jedhe koomentii takka koomentii amma dura ilaalee jira garuu yaada ittiin kennine. Maalish na of kolcha yaada sinii kennuu dhabuuf kiyyaaf YouTube gaafii keessaniif. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Shakuumaan jechuun YouTube keessan irratti sarchi godhaati. Subscribe gochuun maatiif Shakuumaan ta'a isinuu jenneera. Deebisiif kennuu dhabu kootiif na of kolchisin jecha abbaan gaafii kana na gaafatan YouTube kiyya banadhee jira. Garuu YouTube kiyya subscribe namaaf hin godhu. Yogguun nama biratti ergadde subscribe naaf hin godhu. Akkasuma like illee wanna fedhayyuu namaaf hin godhu. Viidiyoo garuu gadhiisaa. Gaafii akkasiin naa dhiyaatee jira. Gaafiin kun deebisaa asuma irratti eeggadhu ni argattee yaada warreen gaafii akkasiitiin muddamtanii jirtanillee akkasumatti gaafii kanarraa baratuu dandeessan. Viidiyoon YouTube takka gaafa jawaala bitattu jawaala haaraayee yeroo bitattu nama tokkoof warreen suuqirraa gurguran bananii kennan. Sigalee akkaawuntii siif bananii siif laatanii jechuudha. Maaliif namni kun hin beeku yookiin waan akkasii nam tokko nama hin bansiifatina. Gaafa jawaala bitattan akkaawuntii tokko hin bansiifatina. Koodii mataa keessanii itti uummadhaati akkaawuntii mataa keessanii banadhaa kun akka deebiitti isiniif yaada. Tokko haga yoowwanaatis namni akkaawuntii namni baneef jira yoo ta'e akkaawuntii mataa keessanii uummadhaa gubaa akkaawuntii san gubaa. Akkaawuntii san gubaati akkaawuntii mataa keessanii uummattuu ni dandeessanii jechuudha. Maaliif namni tokko akkaawuntii sana paaspoortii isaa waa fayyadansee gaafasan tokko akkaawuntii mataa keetii uummattu malee YouTubein qafoon kun banamee siif kenname kan chaanaalaa miti jechuudha. Chaanaala miti kun kanas gaafii isiniif deebisa warreen beektan silaanii beektanii nama hin beekne barnoota ta'a jedhee yaada. Kanas si deebisee jira jedhee yaada. Amma dandeessanitti akkaawuntii mataa keessanii godhatu dandeessan. Amma sooree jabaadhu naan jettan sin jaalladha. Gaafii lammataatti isiniif deebi'a. Koomentii lammaffaatti akkatti isiniif deebi'a. Warreen gaafii ta'e duwwaadha kan deebisaafii jiru. Gaafa liinkiin namaa tokko yookiin warreen viidiyoo barsiisan tokko yeroo aappii waan aappii buufatamu ta'u maaliif weebsaayitii jala buufadhaa liinkii jedhu. Kana jechuun dhaggeeffattoota kiyya. Gaafa weebsaayitii jala liinkii weebsaayitii kiyya jala yookiin description box jala buufadhaa isiniin jedhu namni faayidaa isinirraa godhatuutii barbaadee miti. Wanti isin beekuu qabdan. Liinkiin sun yookiin aappii orjinaala isiniif ta'a. Aappiin 4G fi orjinaala qaba. Kana beekuun dirqama keessani. Aappii wal dhabaa jechuudha. Kanaaf aappii sana akka argattuuf aappii orjinaala sana akka argattuuf description box jala buufadhu isin jedha jechuudha. Kana beekuu qabdanii. Ani illee amma wanaatti aappii description jala kaadde tokkoyyuu hin qabu. Kanuma namaa isinitti maa jira warreen gaafii namaa fuutanii gaafiidhaan na gaafatan yoo beekte furmaata godhatanii na gaafatan hedduu keessantu jira. Beeksisa kana. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Shakuumaan jechuun YouTube keessan irratti sarchi godhaati. Subscribe gochuun maatiif Shakuumaan ta'a. Gaafii ittaanutti isinii dhiyaadhee jira. Walitti deebinee gaafii ittaanu koomentii ittaanu isiniif dubbisa. Gaaf tokko haala kana qabatanii dhufuun baay'ee gaariidha. Maaliif namni gaafii qabdanillee koomentii jala yaada keessan naa barreessitanii. Garuu subscribe gochuun dagatina. Akkasuma viidiyoo achirra jiru daawwatuun dagatina YouTube kiyya. Warreen na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jecha. Ammas koomentii ittaanu jira. Koomentiin ittaanu akkamitti baagiraawundii yookiin akkamitti baagiraawundii rakkoon qabu. Baagiraawundii jechuuf yaadinatti fakkaata. Baagiraawundii viidiyoo keetii jijjiirta. Yookiin akkamitti mana babbareedaa keessa seentaa gaafii jedhamee dhiyaateetu jira. Gaafa viidiyoo kan kee waraabdu waan beekuu qabdu tokko jira. Baagiraawundii jechuun iskiriinii eenyu jira. Waan halluu tokkichaas yoo qabaattan fakkeenyaaf gidaara mana jala teessee yoo viidiyoo tokko waraabde ta'e viidiyoon sun viidiyoo
baagiraawundii irra isaa ka'u ta'uu qaba. Gaafa akkasini jedhu sharaa magariisa akkasumallee sharaa samaawii gurraacha jechuudha. Wanneen ka'u keessaa isiniif hima. Sharaa gurraacha carqii irraallee hojjetamu waan fedhe irraa hojjetamu gidaara irra galfatuu qabdan. Bakka teessee viidiyoo kan kee waraabdu fakkeenyaaf bakka nama taa'ee viidiyoo waraabaa jiru kana ammana kana keessa hin jiru jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan. Baagiraawundii jalatti hojjedha waan marayyuu. Baagiraawundii jalatti erga hojjettee kaatee sanbooddee kaayina maastarii fayyadamtee haala feete hojjetuu ni dandeessa. Kaayina maastarii qofa osoo hin taane aappii hedduutu jira fayyadamtee hojjetuu dandeessa. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyya gaaffii viidiyoo isinitti kana caalaan dheeressu natti fayyaa maaliifi daawunlood gochuutti illee yookiin iidet gochuutti illee na rakkisa. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyya haga dhumaatti kan na wajjin turtan guddaa galatooma. Aga nagaan walitti deebinutti hunda keessaniyyuu isin jaalladha. Warreen haga ammaatti subscribe goone ila subscribe kunoo tuq ilaal diimaa kana tuq diimaa kana intunne tuttee kunoo subscribe ni sada tuttee kaate galatoomi akkasuma like itti kana illee itti buute itti dhufte itti bu'i laasit akkasi kunoo warreen taq gootan sin jaalladha ka kunoo anis akka onnee kiyyarraa sin jaalladha hunda keessaniyyuu nagaan tura sinin jechuu barbaada haga dhumaatti walitti deebinutti amma viidiyoo biraa qabadhee siniif dhufu. Si me canne veda, si